qabaatanii mul'ata dhabuurraa qaamaan hir'uu ta'anii mul'ata qabaachuun carroomuudha. Qaamaan hir'uu ta'uun yaadaan hir'uu ta'uu akka hin taane namoonni nuuf mirkaneessan akka addunyaattis ta'ee akka naannoo keenyaatti baay'eetu jiru. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Wiirtuu. Qophii keenya har'aatiin ammoo seenaa namoota milkaa'oo addunyaa keenyaa ta'an keessaa seenaa dubartii dubbachuu ijaan arguus ta'ee gurraan dhaga'uu osoo hin danda'in seenaa guddaa hojjettee dabartee kan isin biraan geenyu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. In this room sits a remarkable woman. She's Miss Helen Keller. She does not see the room nor the book that she's reading. She sees nothing. She does not hear the rustling of the curtains behind her. She hears nothing. She is deaf and blind. Dubartiin ijaan arguus ta'ee gurraan dhaga'uu utuu hin danda'in addunyaa irratti seenaa yoomuu hin dagatamne hojjettee dabartee Heelen Adams Keelar jedhamte. Akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti bara 1980 kaaba Ameerikaatti dhalatte. Haa ta'u malee gaafa dhalattuu fayyaa guutuu qabdi turte. Dhalattee ji'a 18ffaa isheetti daa'imman akka ishee umurii walqixaarra jiran caalaa dammaqiinsa kan qabdu ta'uun ishee hubatamee jira. Fayyaa guutuun isheen ittiin dhalatte kun garuu waggoota 2 caalaa ishee waliin turuu hin dandeenye. Umurii waggaa 2tti dhukkubaan qabamtee akka malee dhukkubsachuu eegalte. Maatiin ishee bakka furmaanni argamuu mala jedhanii yaadan mara waliin ga'an. Bakka hedduutti yaalchisuudhaanis dhuma irratti garuu dhukkuba hamaa qaroo ija ishee fi dhageettii gurra ishee jalaa fudhatee sokke irraa fayyuu akka isheen hin dandeenyetu mirkanaa'e. It is not blindness or deafness that brings me my hour. It is not blindness or deafness that bring me my darkest hour. Taateen kun isheefis ta'ee maatii isheetiif gadda guddaa ture. Addunyaan haaraan isheen keessa seentee akka salphaatti kan itti baramu hin turre. Al tokkotti dandeettii arguu fi dhaga'uu ofii dhabuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee haala rakkisaa ishee mudatetti madaqxee waliin jiraachuu malee falaa akka hin qabne kan hubatte Heelen Keelar jireenya ishee daran fooyya'aa taasisuudhaaf yaalii eegalte. Yaalii taasifteenis ofitti amanamummaa guddaa gonfatte. Adeemsaan guddachaa yommuu dhuftu garuu suuta qofummaa fi miirri gaarii hin taane isheetti dhaga'amuu eegale. Keessumaa namoonni naannoo ishee jiran ishee hubachuu dhabuun isaanii akka malee ishee gaddisiisaa ture. Quba ishee hidhii namootaa irra keessee dubbii isaanii tilmaamuu yaaltus ittiin milkaa'in hafte. For her letters, she uses a regular typewriter. She is fast and accurate, but she has Polly check her letters. Being blind, she cannot permit herself the casual mistakes of the seeing. Yaadduun maatii ishee yeroo hundaa akkamitti akka mucaa isaanii daa'imummaan rakkoo hamaa keessatti kufte kana karaa ittiin gargaaran fala barbaaduu ture. Maatiin ishee jiraattota baadiyyaa waan ta'aniif achitti mucaa akkanaa barsiisuun rakkisaa ture. Kun ammoo maatii isheetti dhiphina guddaa ta'e. Heeruu dooktaroota ishee yaalaa turaniin obbo Aleksaandar Girahaam Beel kan Waashingtan jirutti geessan. Inni ammoo namni dhimma kana irratti qorannoo hojjetu Dr. Hawwi Laawuraa Biraandman namni jedhamu akka jiruu fi isa bira yoo deeman tarii nama Heeleniin barsiisu argachuu akka danda'an isaanitti hime. Abbaan Heelenis atattamaan qaama jedhameedhaaf xalayaa barreessee gaafate. Yeroo xiqqoo booddees dhaabbanni gaafatame suni barsiistuu Aanee Suliivaan jedhamtu akka isheen Heelen barsiistuuf gara maatii isheetti erge. Kuni maatii Heeleniidhaaf gammachuu jechootaan hin ibsamne ture. From the Perkins Institute for the Blind came Helen's liberator, young Anne Mansfield Sullivan. Annie Sullivan, herself half blind as a child, her vision never fully restored, broke at last through the darkness and silence of Helen's life. With minute, painstaking steps, she led Helen into realizing that around her was an unimagined world of sight and sound, where communication was possible between human beings. Once Helen's quick intelligence was freed,
leaped ahead. She learned the meaning of reading. Aanee Suliivaan Heelen yeroo agartuu saffisa isheen ittiin sochootuu fi ofitti amanamummaa ishee haalaan ajaa'ibsiifatte. Mucaan durbaa waggaa 6 kan arguu, dhaga'uu fi dubbachuu hin dandeenye tokko akkamittiin akkana saffisaan akka sochootuu fi ofitti amantu gammachuu akkanaa keessa akkamitti akka jiraattu ajaa'ibsiifachuu dhiisuu hin dandeenye. Sanaan booddee yeroo dheeraa utuu ittiin fudhatiin akkamiin barruu harkaa irratti qubeen akka bocamu barsiisuu eegalte. Haalli baruu fi barsiisuu kun akka malee ulfaatus barsiiftuun ishee ganna 6tti abdii hin kutanne. Ji'a tokko keessatti Heelen maqaalee 18 fi jechoota 3 barreessuu akkasumas hubachuu yeroo itti dandeesse ture. Heelen haalaan barachuu akka dandeessu barsiiftuun ishee daran abdii godhatte. Miidhama qaama hamaa keessa jiraattus dandeettii sammuu isheen barnootaaf qabdu guddaa ture. Yaalii irra deddeebiin taasifame booda Heelen Keelar qubeewwan ijaan arguu hin dandeenye qubaan tuttuqxe. Baruu fi dubbisuu danda'uun namootaan walii galuufis dandeettii kominikeeshinii horatte. Barsiiftuun ishees ishee barsiisuu fi gorsuu ittuma fufte. Heelenis garaan keenya gaarummaa fi waan gaariin yoo guutame Waaqayyoon argina. Isa kan arginu garuu ija keenya fooniin utuu hin taane yaada garaa keenyaa isa nu keessa jiruu fi hafuura keenyaanidha jechuudhaan dhaadachuu eegalte. You can't advocate for disability rights if you're not also advocating for racial justice and gender equality. Critics of Helen Keller point to one notable exception in her advocacy for people with disabilities. She was once a supporter of eugenics, and now reviled school of thought that sought to improve human populations by breeding out certain traits, like, for example, certain disabilities. Heelen bilchinaan dabalaa deemte. Yaadota gurguddoos maddisiisuu jalqabde. Amantiin isin keessa jiru boba'ee ifa yommuu kennu ifa mataa keessanii irratti duungoolee biroo qabsiisuu dandeessu jechuudhaan dubbii namoota hedduu dadammaqsuu dubbatte. Guddinni ishee akkuma dabalaa deemeen gaaffiin tokko keessa ishee deddeebi'uu eegale. Gaaffichis addunyaa kanaaf waan qabatamaa tokko maalan gumaachuu danda'a kan jedhu ture. Ofii isheetiif akkuma jaalala namootaa argatte namoota akka ishee miidhama qaamaa keessa jiranii fi jaalala kennuudhaaf fedha olaanaadhaan kaate. From over, but the ADA was a milestone achievement. It completely changed the way people with disabilities lived and recognized people with disabilities as people with civil rights. Helen Keller is certainly not the only disability rights champion we should be learning about. But learning about her work and her activism more fully is a step towards understanding the contributions so many other disabled Americans have made and continue to make to our shared history. She was born in 1880. She died in 1968. It was a very long life. So I think Dr. Alexander Graham Bellus jabaattee akka itti fuftuuf ishee jajjabeesse kaayyoo qulqullaa kanaaf maallaqa walitti qabuu eegalte. Yeroo gabaabaa keessatti qarshii guddaa sassaabuu kan dandeesse haaluma kanaan utuu jirtu kolleejjii seentee barnoota ishee barachuudhaaf kutannoo qabdu maatii isheetti himte. Karoorri ishees barnoota kolleejjii xumuree digirii koo fudhadhee namoonni qaama miidhamtoota ta'anii akka koo dhaga'uu, arguu fi dubbachuu hin dandeenye Ameerikaa fi guutummaa addunyaa keessa jiraatan barachuu akka danda'an agarsiisuun barbaadaa jette. we forget about the causes that she supported. It does damage to our understanding about disability. Some people have a complicated relationship with Helen Keller because she's been forced on us as a role model to never complain, which is not true. She complained when it was the right thing to do. Kutannoo addaa ture. Namoonni akka ishee ta'an kanaan dura waan isaan hin hojjetiin akka isheen hojjechuu dandeessu amanuu baatanis maatiin ishee gufuu itti ta'uu waan hin barbaanneef qofa
isheedhaaf eeyyaman. Hiriyoonni ishee garuu wanti kun waan hin yaadamne akka ta'etti himanii yaada ishee akka jijjiirtuufis cimsanii akeekkachiisan. Isheen garuu gorsa karaatti ishee hambisuu danda'u kamiifuu gurra hin laanne. Bu'aa bahii baay'ee keessa darbuudhaan barnoota kolleejjii xumurtee kolleejjii Raarfiild jedhamu irraa qabxii olaanaadhaan eebbifamte. Rakkoo kamuu ciniinnattee keessa darbuudhaaf ogummaa qabdu turte. Ogummaa kanas amantii dukkana gara ifaatti jijjiiruu jettee waamte. Helen Keller's image is on the Alabama State Quarter. It's an image taken from a photograph of her reading a Braille book. And there's a motto that says, Seenaa keessatti dubartii arguu, dhaga'uu fi dubbachuu hin dandeenye taate digirii ishee fudhatte keessaa ishee jalqabaa kan taate Helen Kelleridha. Helen Keller addunyaa kana irraa rakkoon inni guddaan ija dhabuu miti, garuu immoo utuu ija qabanii mul'ata dhabuudha kan jettuu fi sanaan boodas humni qabee ishee dhaabuu hin argamne. Hojiiwwan barreeffama ajaa'ibsiifannaa guddaa gonfatan qopheessuu fi galii irraa argatteen qaama miidhamtoota deeggaruu hojii ishee idilee taasifatte. Qaama miidhamtoonni hedduunis gumaacha Helen Keller irraa fayyadamoo ta'an Awustiraaliyaa, Ameerikaa Kibbaa fi Afrikaa irra naannoftee waa'ee qaama miidhamtootaa dubbachuun hubannoo guddaa uumte. Jaalalli isheen kitaaba qulqulluudhaaf qabdu adda ture. Guutummaa isaas irra deddeebitee dubbistee jirti. Helen Keller wasn't a courageous person, but it's kind of a safe message without any sort of controversial overtones to it. It's like Helen Keller worked hard and she got educated, and that's all we need to know. Pretty much everyone learns about Helen Keller in school. From picture books to the movie The Miracle Worker, she is a staple in children's education. But we only learn about one aspect of a multifaceted and complicated person. The dominant story about Helen Keller. Kutaalee addunyaa garaa garaa irraas badhaasa gurguddaa badhaafamuu dandeesse addunyaa kana irraa du'aan boqotte. Waggoota hedduudhaan boodas har'a Helen Keller fakkeenya kutannoo taatee yaadatamti. Seenaan ishees namoota abdii kutatan jajjabeessuu fi namoota qaama guutuu qabaatanii mul'ata dhabuu irraa kan ka'e qaamaan hir'uu ta'anii mul'ata qabaachuun carroomuu akka ta'e barsiisaa jiraatti. From the Perkins Institute for the Blind came Helen's liberator, young Anne Mansfield Sullivan. Annie Sullivan, herself half blind as a child, her vision never fully restored, broke at last through the darkness and silence of Helen's life. With minute, painstaking steps, she led Helen into realizing that around her was an unimagined world of sight and sound, where communication was possible between human beings. Once Helen's quick intelligence was freed, leaped ahead. She learned the meaning of reading. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa seenaa Helen Keller ishee addunyaa kana irratti dhiibbaa uumuudhaan fakkeenya dhaloota har'aa taatee isin biraan geenye. Aga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Young Anne Mansfield Sullivan. Annie Sullivan, herself half blind as a child, her vision never fully restored, broke at last